Gurbaan amalan taane na barsiise. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 9ffaa qofatti baradhe. Kutaa 9 ergan gahee booddee garuu fedhii barnoota barachuu guddaa waan hin qabneef addaan kuteen gaa'elatti seene. Haatii fi ana waliin ijoollee 4 durba 3 fi dhiira 1 kan qaban yeroo ta'u dubartii keessaa dhumarratti kan dhalatu anadha. Kana qofaatlee utuu hin taane maatii keenya keessaa barnoota addaan kutee gaa'elatti kan seene sana. Warreen kaan obboloonni koo inni dhiiraas ta'e warri dubartootaa barnoota isaanii seeraan baratanii xumuraniiti gaa'elatti seenanii. Anaan garuu carraan jireenyaa jaalalli kutaa 7ffaatti na qabate daandii barnootarra imalurraa na kaachisee gaa'elatti na seensise. Dargaggeessi jaalala waliin eegallee ana miti maatiin koollee kan baay'ee jaallatanii. Maalis ta'e barnoota addaan kuteen gaa'elatti seenuun koo maatii koo gammachiisuu baatus haa ta'uutii garuu gurbaan gurbaa jaallatamu dargaggoo bareedaa harkisaa ijoollummaadhaan hojii kan bare maatii isaa ijoollummaatii kaasee jiraachisuu kan jalqabe harka jabaa waan na ta'eef isatti immoo baay'ee natti gammadu. Waggaa 2 jaalalaan erga waliin turree booda waggaa 18tti haadha buddeenaasaa kan isa guddisteef akka haadha isaatti ilaalee mana ijaaree fi erga xumuree booda kanaan booddee jireenya mataa kiyyaan jiraadha jedhee anaan umrii isaa waggaa 20tti gaa'elana waliin eegalee. Hojii umrii kanatti hin hojjenne jedhamu hin qabu ture. Hojii kophee qulqulleessurraa haga shagaxa yookiin immoo suuqii guddaa banee daldaluu tattaaffii addaa ijoollummaatiin nama argisiisedha. Abbaan isaa haadha tokkorraa isaa fi mucaa dubaraa tokko qaba. Haati isaa erga boqottee booda abbaan isaa haadha manaa lammataa fuudhee isheerraa immoo ijoollee 4 dhiira 2 fi durba 2 kan qabu yoo ta'u boqochuu abbaa isaa booddee haati buddeenaasaa kan ittiin isaan jiraachistu waan hin qabneef barnoota battaluma kutaa 5ffaatti addaan kutee hojii garaagaraa hojjechuudhaaf sammuu isaa qopheessee haati buddeenaasaa fi obboloonni isaa akka rakkanneef waan hojjetuun gargaaraa jajjabeessaa akka nama abbaa qabuutis jiraachisaa ture. Hangafa ta'uun obbolummaa kaanirraallee adda nama godha mitire. Itti gaafatamummaan bakka haadhaas ta'e bakka abbaa jiru itti aanee kan jiru ilma yookiin immoo intala hangafa taatee dhalatte irratti. Maarree dargaggeessi kunis seeraan bahee maatii isaa haadha buddeenaasaa qofa otoo hin taane ollaan biyyi sirriitti ni beekaanii. Lubbuu miskiina tokkoof rabbumatu hodhu kanattiin jiraadhu maatii keessa jiraachisi jedhee ayyaana banaa fi mitire. Dargaggeessa kanaafis kanumatu ta'e. Maarree umrii waggaa 20tti yeroo anaan na fuudhu suuqii guddaa bareedaa uffanni garaagaraa keessatti gurguramu akkanumallee dabalataan mana goommistaa konkolaataan goommaa itti afuuffatu of harkaatii qaba. Mana nyaataallee si'a 2 banee haa ta'uutii garuu milkaa'uu fi dideera. Kanaan kutaa 7tti jaalala waliin eegallee kutaa 9ffaa yeroon ga'u fuudhuun barbaada. Sa'aatii kanatti kan ani jaalladhe siidha waan na ta'eef si waliin jiraachuun fedhanaan jedhe. Namni akkuma qee ganda isaatti yaada mitire isa waliin ta'uu kootti dubartoonni hedduun waa'ee fuuldura keenyaa tilmaamuun ammaan qabeenya akkasii horachuu kan jalqabe bor tujaara akkamii ta'a jaalalaaf miti guyyaa tokko isa waliin buluunuu carroomuudhaa yaada jedhu faanaaf kennu. Ani immoo qabeenya isaa otoo hin taane ciminni isaa abdii inni boru jedhee naaf kennu qalbii koo waan booji'uuf gorsi inni guyyaa guyyaatti naaf qoodu waa'ee egeree ofiif cimuu cimanii hojjechuu hanga lafa kanarra jiranitti humna guutuudhaan of kennanii jiraachuu ayyaana jedhu mataa isaarraa kan qabuun kan naaf qooduuf anis abdii yookiin immoo haamilee godheen hanga lubbuun koo darbitutti jaalladheeniin isa waliin ta'uuf murteessee. Gaafanni si fuudhuun barbaadanaan jedhu eeyyeen na fuudhii jala murtee garuu beekuu kan qabdu maatiin koo barnoota addaan kuteen akka ani heerumu gonkumaa hin barbaadanii jedheen isatti hime. Kanaan maal goonaree jennee yeroo gaafannu calluma jennee gara tokkotti si fudhee badeen torbee 2-3 si kaa'een araaraan ergadhaa. Sanaan booddee immoo yoo fudhatanis yoo fudhachuu baatanis sobdee maatii keedhaan ulfaa'eera jettaa dubbiin kanumaan cufamaa jedhee na gorsee. Akkuma jennes na fudhatee gara magaala ollaa keenyaatti badee torbee 2 erga teenyee booda
jaarsa ergee mucaan keessan ana bira jirtii fuudhuuf nan barbaada jedhee yeroo gaafatu maaltummoo fuudhaaf isa ariifachiisee ofiiyyuu reefuma micaa ija banatu ol deemudha mitiyyi yoo guddatanii eelsa wal dhaquu amma fuudha isaanii hin fudhannu haa ta'uutii garuu wal kaadhimmatanii waliin turuu danda'u jechuun yaada deebisanii jaarsoliinis yaada kana nuuf deebisanii anaa fi jaalalleen koos karoora lammataa qabanneen ulfaa'eeraa jettee isaan beeksistee maatiin torbee booddee maal godhuree erga takkaa ta'eeoo ta'eera jedhanii fuula isaanii otoo nutti hin gurraachessiin maatiin kiyya gaa'ela keenya fudhatanii anaa fi jaalalleen koos haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuu eegallee dubbiin arraba keenya soba kan taaneefis battaluma sana jaalallee koof nan ulfaa'ee haadha manaa fi abbaa manaa taanees gaa'ela gaarii ijaarrannee jaalallee koo waliin jiraachuu jalqabnee obboleettiin isaa haadha tokkoon walirraa dhalatanis nu waliin ida'amtee maatii tokko taanee waliin jiraachuu jalqabnee daa'ima koonaaf qabdi hojii mana keessaa hedduu na gargaarti barnoota ishee barachaa anaafis obboleettii taatee baay'ee na bira dhaabbattee dubartiin barnoota ishee addaan kuttee gaa'elatti yeroo seentu gaa'elatti seente immoo daa'imas yeroo godhattu hagam abbaa manaa ishee waliin jaalala qabaattus haa ta'uutii garuu carraan koo kanumaayee kan jedhu sammuu isheetti hiriyoota isheerraa duubatti deebi'uun wanti itti dhaga'amu jira sunanaan bara sanatti baay'ee na jeeqa ture tarii murtoon murteesse dogongora ta'ee bor nagaa bisiisaayii kan jedhu gaaffii yeroo hundumaa sammuu kootti seenee baay'ee na jeequdha yeroo kanatti obboleettiin ishee barnoota keellee ni baratta hafee darbeen qabu bara dhufu daa'ima keenan siif qaba ati immoo ni baratta dabareedhaan wal gargaaraa baranna jettee humna naaf taati ture obboleettiin sammuu anaaf hiriyaa koodha waggaa tokko barnootaan duuba kiyya jirti ture sanaan jiraachuun jalqabee wanti mana abbaa manaa koo keessatti natti hir'ateeru hin jiru wanti hundumtiyyuu guutee jaalalli keenyis wal kabajuu keenyis rakkoo dhuunfaa sammuu koo dhiphisuun ala kanatti waan hundumaan badhaadhomeen gaa'ela kiyyatti haatiif abbaan koollee natti gammadanii haala gaariitiin hin jiraadha kanaan gaa'elaan waggaa 2 erga waliin jiraannee booda barnootatti deebi'uun barbaade abbaan manaan koos tole baradhu naan jedhee eeyyamanaaf kennee haa ta'uutii garuu qorichin ulfa akkanaaf dhorkuuf hin fayyadame yeroo ta'e booddee naaf hojjechuu didee daa'imni lammataa gadameessa koo keessatti hafaa kanaan booddee barachuunis karoora gara biraa qabachuunis hin yaadamu mitiire barnoota addaan kuteen abdii kutadheen mana ooluu jalqabee nagaadhaanis daa'ima koo lammataa kana nan dahee maatiin koo daa'ima lammaffaa dahuu kootti gammachuun irraan qabanii sababiin isaa immoo barnootatti deebi'uu kootti baay'ee gammadaniiru haa ta'uutii garuu baatii 4 illee kutaa 9ffaa irra deebi'een hin baranne kun yeroo uumamu si'a lammaffaaf manatti deebi'ee daheen daa'ima kiyya gadi jedheen guddifachuu jalqabee haa ta'uutii garuu daa'ima lammataa daheen baatii muraasa booda abbaan manaan koo dhukkubsachuu mana ooluu sababa dhukkuba kanaatiin hojiis baay'ee hir'isuu jalqabee torbee keessatti guyyaa tokko yookiin immoo guyyaa 2 qofa deemee hojjeta namni yookiin immoo maamilli immoo bakka hojiitti waan nama barbaaduuf yeroo bilbilaniif illee hin qaqqabu dhufuun danda'u jedhee deebisaa kanaan haala kanaan kan jalqabe hojiinis baay'ee gadi bu'aa dhufuun innis sammuunsaa kanaan illee jeeqamuun meeshaan suuqii keessaa ni gurgurama haa ta'uutii garuu yookiin qoricha yookiin waaxeetu dhufee ittiin bitamaa utuma ilaalluu waggaa 2 keessatti hojiin baay'ee qorree suuqii isaa guutummaa guutuutti cufee takkaa namni ol jedhee gaafa deebi'ee gadi jedhu deebisee ol jechuun baay'ee ulfaata mitiire namni silaa kasaaruutti namaaf gadda miti haadha buddeenaa isaa dabalatee kasaaree harka duwwaa ta'uusaatti nama baay'eetti gammadee yeroo ofii hojjetu ture nama inni hin taaneef hiriyaa maallaqa hin kennineef hiriyaa maallaqa liqeessineef hin qabu ture haa ta'uutii garuu waggaa 2 keessatti harkisaa duwwaa yeroo ta'u namni illee nagaa bultanii nuun jechuu didee titiisni mana keenya galtee hin beekne illee ijoollee korratti nam'itee huursuu jalqabdee waan hunduu bitaatti galee anattis natti naanna'ee waan jireenya keenya keessatti uumame yaaduun dadhabee yaaduun natti ulfaatee yaa waaqayyoo nutti argisiistee kan nurraa fudhatte maal balleessineetii maali cubbuun keenya jedheenanis bo'uun jalqabee dhumarratti inuma abbaan manaan koo hojii hin hojjedhu lammata jedhee maaloo ijoollee qabnaa gadi
bahii akka durii kee hojjedhu yeroon jedhuni hojiin hin hojjedhu deebisee bishaan ta'a taanaan maaltu na dhamaasee akkuma namaa bahee galeen hin galuu jedhee deebi'anii sarraan eegne naaf deebisu eegalee nan rakkadhee wanti nyaatamu wanti dhugamullee mana keessa dhibeem. Obboleettiin isaa qofti yoo waa rakkatte mana keessaa fuudhee yookiin waa ta'e gurgura yookiin immoo nama dura kan irra maallaqa liqeessee fi bira deemee kadhatee boo'ee nan rakkadhe jedhee maallaqa sana harkaa fudhatee obboleettii isaaf kennaam. Kanaan waggaa 2 yookiin immoo daa'ima koo lammataa daheen waggaa 2 booddee jireenyin waggaa 2 dabarse kana jedhee jechaan isinitti dubbachuu hin danda'u baay'ee ulfaataadha. Nan lolu jecha manatti hin dubbatu haa ta'uutii garuu hojjechuun barbaadu naan jedhee anis wantan godhu dhabeen ijoollee koo mana haadhaaf abbaa koo geesseen gaafa beela'an nyaachiseen achi ooleen galaam. Ofii yoo argatan nyaata yoo dhabe immoo ni dhiisa dhimma iyyuu hin qabu. Otuma ijji koo arguu dhukkubsataa dhufee otuma ijji koo arguu sareerrallee darbee ciisuu jalqabee jireenyi bitaanatti galee natti naanna'ee lafa lixuun dhabee. Kanaan guyyaa tokko abbaan kiyya dhufee maali gurbaan kunii deebiseeraa ta'e moo yeroo isaatti hojjetee buddeen gaarii siinis nuunis nyaachiseera har'agaa waan isa tuqeen beeknu amma dabareen kan keedhaa gaa'ela erga ta'ee dabareedhaan hojjechuun dirqamaa ijoollee godhattaniittuu biyya hambaa deeminaan jedheem. Anis abbaa kootiin maal jechuudha obboloota koo warra kaaniifuu ni jiddee anaaf akkamittiin eeyyamtee yeroon jedhuuni anaan gargaari jedheen miti ijoolleen kee hagabuudhaan abbaan manaan kee dhukkubsatee akkan duunee fi jedhee natti dheekkame. Filannoo gara biraa waan hin qabneef murteesseen ijoollee koo kutaa 12ffaa xumuruuf waggaa tokkotu ishee hafa obboleettii isaatti kenneen gara biyya hambaatti imala koon taasisee. Akkan biyya hambaa deemettis maallaqa baatii 3 booddeenaaf kanfalameen abbaa manaa kootiin ka'eetii mana yaalaa deemii manan ooliinii jedheen maallaqatti ergee innis ka'ee mana yaalaa magaalaa Finfinnee deemee torbee tokko yaalamee dhibee sammuu godhachaa akka jiru itti himamee qorichi kennamee fi torban 2 haga baatii 4tti deebi'ee qoricha haaromfatee akka fudhatu itti himamee deddeebi'ee of wal'aanuu jalqabee. Guutummaa guutuutti baatii 4 booddee fayyaa ta'uunsaa mirkanaa'ee hojiitti nan deebi'ee yeroo jedhu hojiin eessaa dhufu anis homaan dhiphatiin maallaqan hojjedhu walitti qabeen hojii si jalqabsiisa jedheen waadaa galeefiin walii galaan waggaa tokko yeroon hojjedhu akka duraasaatti hojii duraasaatti deebi'uu baatus kaan namootarraa liqeeffatee maallaqaan ergeefiin suuqii isaa deebisee banatee bu'aa argatuunis itti jajjabeeffachaa anis baatii baatiidhaan kanan argadhu irratti darbachaa haga waggaa 2tti gara suuqii isaa kan jalqabaatti uffanni kan dhiiraa kan dhalaa kan ijoollee kan nama guddaa kopheen gosa gosaan kan keessatti argamu suuqii guddaa banatee. Humna isaa duraattis deebi'ee jalqaba waggaa 2 hojjedhe jedheen manaa ba'ee ture. Innis gara hojii isaatti deebi'ee mitiire koottu ammaan booddee dhama'uun sin barbaachisu kanati baatiidhaan argattuun olitti asitti argamu jalqabeera naan jedhee. Yeroo kanatti ani lakkii itti fufiinsa isaa laallaa duras akkanuma ija godhattee jennaan duubatti deebitee waggaa tokko nan dabaladhaa jedheen gaafadheeni. Obboleettiin isaallee carraa yuunivarsiitii argattee waan imaltuuf obboleettiin koos ni deemti ijoollee keenyoo akkamittiin guddisaa qofaa koodhaa maaloo koottu yeroo naan jedhu lakkii qarshii 1,500 nama nyaata isiniif hojjetu qacaruu dandeessaa kanaaf jedheen dhufuun qabu anis hojjechuun qabaa jedheen dideeni. Yeroo kanattis maatii kootiin nama nyaataa fi qulqullina qofa hojjetee galu naaf barbaadaa jedheen itti maddeen naaf barbaadanii mana kiyyatti naaf qacaranii. Mucayyoon qacaramte kuni kutaa 10 xumurtee barnoota kolleejjii barattee haa ta'uutii garuu hojii dhabdee waggaa 3 lafa kan teessedha. Dhuftee nyaata hojjettee mana qulqulleessitee deddeebi'uu jalqabdee. Ijoolleen koos nama argatanii mana barnootaas naaf galanii yaaddoon koos naaf hir'ate. Kanaan hojjechuun jalqabee innis akkanumaa hanga yerittii kanaatti anaaf abbaa manaa koo gidduu cabiis ta'e gogiin tokkollee hin jiru. Galgala yeroo hundaa waliif bilbilla anis viidiyoodhaan seeniin innis viidiyoodhaan seenee ijoollee koo laalaa ijoollee koo dubbisaa waliin dabarsina ture. Turtii kana booddee garuu oduu tokko dhaga'uun jalqabee. Mucayyoon hojjettuu taatee sa'aatiidhaan mana koo dhuftee hojjettu fira dhiigaa koodha. Xiqqoo umriidhaan naan gafti haa ta'utii garuu waliin guddanne jechuun ni danda'ama. Rakkinumatu gadi jettee akka hojjettuuf ishee taasise malee bifa nama qabdu bareedduudhas. Maarreegaa dhiirri dhalaan mana seentee fi ni dhiisaare laaqan akkuma hojjetteen
abbaan manaan koo hojii akka addaan hin kunneef gara bakka hojii isaa fuutee geessitiifi achumaan haasoo jalqabu achumaan jaalala jalqabu nan dhagahee amanuun dadhabe dhuguma abbaan manaan koo kana hin godha jedheen shakkuullee hin barbaadne haa ta'uutii garuu yeroo yeroodhaan natti himaa kan turan abdii kutannaa koo kan dhuma qaamni ishee jijjiiramuu jalqabeera ni ulfoofti ta'e hin beeknu yoo ulfoofte abbaa manaa keerraan ala nama biraarraa ta'uu hin danda'u gaa'elli kee otoo hin diigamiin dafii furmaata fudhadhu naan jedhaniin biyyaan baataa'een nan maraadheem abbaan manaan koo gonkumaa na amanuu dideem an akkamitiin kanan sirratti raawwadha naan jedheem namarraa kan hin dhaga'uu waa biraadha inni immoo kan naaf deebisu waan biraadha inumaayyuu darbee lamuu lammataa waa'ee ishee akkanatti kaastuun barbaadu mana kanaas hojii ishee dhaabsiseera jedhee hojiillee kan hojjettu kana ishee dhaabsisee ammas wanta hiriyoonni koo natti himan kan abbaa manaa koo dhagaheen adda nu baasuufidha jedheen ofirraa deebisa tureem waggaa 2 xumureen jechuun biyyaan baa waggaa 4 wanta hin qabu gudunfadheen gara biyya kootti deebi'eem torban tokko mana koo keessa ergan jiraadhee booda ijoolleen koo waa'ee hojjettuu kanaa abbaa isaanii waliin kan hojjetaa turte waan isaan dubbatan dabareedhaan wal lolaa natti dubbachuu jalqabanii abbaa manaa koodhaan jeequun jalqabee wanti kun dhugaamoo sobaa daa'ima kana eenyuuf ulfooftee deessee abaluun yeroon jedhu egaa durallee biyyaan baa jirta waa'ee mana kee waan hin taane yoo dhageesse biyya ormaatti sammuun kee ni tuqamaa jedhee yaadeenii haa ta'uutii garuu otoo hin beekiin jaalala keessa seennee daa'imnis gadameessa ishee keessatti uumame nan baasa jettee jennaan lakkii maaliif baastaa wanta barbaachisu kanumni koo danda'u kanfaluu nan danda'a dhahee jedheen akka deessu taasisee amma waan barbaadu murteeffachuu dandeessaa kottu galisiin jedhee jennaan na diddee ani immoo raafuu mitii ilmoo dhiiraadhaa jedheenaaf deebisee ijoollee koo lamaan qabadheen gara warra kootti galeem kana sana isa waliin atakaroon barbaanneem abbaan isaas dhufee abbaa manaa kootiin maal rakkoon keessan jedhee gaafateeni akkuma anatti dubbate abbaa koottis dubbateem dubbii haala itti ilmi dhiiraa ilaaluuf intalli dubaraa laaltu garaagara mitiire abbaan koo yoo barbaaddan waan qabdan qooddadhaatii adda bahaa lakki kanan barbaannu yoo jettan immoo waliin jiraadhaa jaalalli isin gidduutti haftee yoo jiraate ijoollee keessaniif jedhaatii wal danda'anaan jedheem abbaa manaa koo irratti darbeen abbaa kootti akkam akkana naan jedha jedheen itti naareem maallaqas nan qaba mitiire wantan barbaade akka garaa koo ta'uu nan danda'a qabeenyi kiyyaa naaf haa hiramu jedheen mana murtiitii madheen suuqiinsaa lamatti akka qoodamu darbee immoo maallaqni inni qabu kan ani qabus lamatti akka qoodamu ta'eem inni maallaqa gahaa qabaam anaafillee maallaqni gahu baay'eedha haa ta'uutii garuu dhumarratti haati kiyya waan gorsitee elayaa mucaa koo sa'aatii kanatti atis innis wanta barbaaddan gochuu dandeessu walirraa adda bahuu miti otoo wal ajjeestanillee humna qabdu keessa keessan kan jiru dargaggummaa abiddadha isin gidduutti kan miidhamu ijoollee keessan babbareedduu kana lamaanii waliif jedhaati otoo hin taane ijoollee keessaniif jedhaati waliin jiraadhaa qabeenya qabdu innis gidduutti dadhabus amma dhaabbii isaa duraatti deebi'eera atis yoo sarraa adda baate ni miidhamtaa innis yoo sarraa adda ba'e ni miidhamaa kanarra immoo har'a nagaa otoo uumuu dandeessanii bor seera fuulduratti kan gootan wanti qooddattanii fudhattan waggaa tokko yookiin immoo waggaa 2 booddee bishaan ta'uu dhumuu danda'a maallaqa qooddattu ilaaltee laphee keen jabeessiinii yeroo inni deebi'ii koottu siin jedhe sana otoo dhufteetta ta'ee harka keetiin dubartii mana isaatti otoo hin galchine ta'ee tarii jireenyi kee gaa'elli kee nagaa ture balleessaan gara kee waan na jiruuf kan isaa dhiisiitii dhiifama siyaa gaafatu mana keessanitti waliin jiraadhaa naan jettee kana yaadee murteessuuf baatii 2 natti fudhatanii namoonni na beekan reyoonni koo lakkoofsa maallaqaanii fidadhee dhufe dhagaan hin duuteettamoo hin maraatteettamoo dhiira akkana si godhatti kan deebitu naan jedhanii deebi'i kan naan jedhu haadha koo qofadhaam inni kaan hiduuteettamoo naan jedhaam ati bareedina simboo qabda maallaqa qabda ammallee abbaa barbaaddetti heerumuu dandeessa kan naan jedhu tokko lama miti haadha ofii kan namaaf caalu hin jiru mitire jaarsa waamiin jecha haadha koo fudheen dhiifama akkana gaafatu taasisanii haadha mucaasaa maallaqaan akka gargaaru haa ta'uutii garuu qaamaan akkan arganne dhorkanii waliin taanee araaramnee ijoollee keenyatti deebinee waliin guddisuu jalqabnee nagaanis nu gidduutti bu'ee lafas kana dura binneen turre maallaqa qabnu walitti finnee lafa binnee manas irratti ijaarrannee mana keenya keessa jiraachuu jalqabnee haa ta'uutii garuu nagaan kan uumame walii galuuf malee sammuun koo guutummaa guutuutti nagaa naaf hin kennine anarra darbee erga na waliin gaa'ela godhatee bakka biraatii daa'ima godhachuunsaa baay'ee na tuqu jalqabee anis guyyaa
tokko dhiira gara biraa bira deemeen kan saaciistiisaa beekaa kan koommoo icciitii koo oksadheen nan jiraadha yaanni jedhu sammuu kootti biqilee biqiluu qofa miti kanaan booddee mana hin oolu hojiinis na barbaachisa jedheen biyya ambaatii dhufeen waggaa booddee mana uffataa kan shamarranii qofa baniin hojjechuu jalqabee akka tasaa ta'ee dargaggeessuma umriidhaan ani isa caalu haa ta'uutii garuu baay'ee natti siqu mana inni suuqiidhaaf kireeffadhe maddii kireeffatee kan jiraatu tokkotu ture maatiin isaa baadiyyaadha as hiriyoota isaa waliin galaa baay'ee natti dhiyaata buna fayyadamsisee hin waama baay'ee walii galaa booddee irratti carraa kanatti maaliif hin fayyadamu jedheen dhokseen dargaggeessa kana waliin ciisuu jalqabee baasisa barbaachisu hundumaa guuteefiin hiriyoota isaa waliin jiraatullee akka inni baasu taasiseen suuqiin koo achumadha yeroo hedduu wal arguu jalqabne wanti kun karaa kam akka ta'e hin beeku abbaa manaa koo dhaqqabaa abbaan manaa koo immoo dabareesaa haadha mucaasaa waliin suuqii keessa buluu jalqabee suuqii buleen beeku amma garuu ifaaf ifatti mana dhiisee suuqii buluu jalqabee erga dhaga'ee ta'e irraatii ta'e hin beeku ana waliin ciisuus dhaabee baatiidhaan mashruufaaf yookiin immoo nyaataaf maallaqa barbaachisu mana kaa'ee deema kanaan ala jaalalli keenyis waliin dubbiin keenyis wanti hundu hir'atee gaa'ela kana keessatoo hin jiru dargaggeessa sanaaf daa'iman ulfaa'ee haa ta'uutii garuu abbaan manaa koo na ajjeesuu danda'a jedheen daa'ima sana of keessaan baasee haa ta'uutii garuu inni si'a kanatti dabareesaa dubartii kanaaf mana maatii isheetii baasee mana gara biraa kireessee fi ifaaf ifatti deemee waliin buluun waliin jiraachuu jalqabee si'a kana nan himadheeni gaa'ela irratti gaa'ela dhaabee jira jedheen yeroon himadhu poolisiidhaan bakka nani dargaggeessa kana waliin ciisutti guyyaa adii na qabsiisee himannaan kiyyas battaluma kufee innis himata gara biraan irratti hin banne gaafan dargaggeessa kana waliin qabamu namni baay'ee wanta na argeef kanaan booddee nama biyya kanaatti ija koo mul'isu jedheen magaalaa Finfinnee deeme torban muraasa taa'een gara biyya ambaatti imala koo raawwadhe kanaan gaa'ela koon diigee ijoollee koofis hin taane mataa koofis hin taane maatii koofis hin taane abbaa manaa koofis hin taane haaloo ba'uuf karaan banadhe inumaa abbaa manaa koo narraa fageessee ijoollittiimti kuni waan irraa dhalataniif malee sa'aatii kana lubbuu kootoon balleessee anaaf boqonnaa guddaadha daa'ima gara biraa dabalatee isheerraas lama anarraas lama godhatee ijoollee koo maatiin koo fudhatanii manni waliin ijaarranne kireeffamee ofii mana biraa haadha manaasaa lammataa waliin jiraachaa jireenya isaa gaggeessaa jira ani garuu biyya ambaatti da'eeffadheen ceephaa maaliif kanan godhe jechaa maaliif hin araarame jechaa ergan araarame immoo maaliif hin haaloo ba'e jechaa baay'ee sammuu koo tuqaan jira dargaggeessi yeroo sanatti kutaa 12ffaa baratu amma yuunivarsiitii jira tarii sammuu makoo tasgabbeessuuf illee yeroon waliin haasa'u ani bar siif hin ta'u ijoollee keef malee intalli kee gahaa jirti hangan waggaa 5 baradhee dhufutti geessee na eegdi isheen fuudhanaan jedhee kabraa sammuu koo kan tuqu jechan taane natti dubbataa abbaan manaan koo erga biyya hambaa baheen waggaa tokko jiraadhee booda maal siif wayyaa nama takkaa balleessee dhiifama gaafateef dhiifamatu ta'a malee haaloon hin bahamu harka keetiin wanti fidde sumaan deebisee balleessee ati anaaf jaalallee koo ganamaa haadha manaa koo ijoollummaatii umrii waggaa 20 si fuudhee ammallee yoo ta'e namni akka kee jaalladhu dubartiin akka kee kabaju hin jiru dhugaadhaa siif toluu dhiisuu danda'a gaa'ela lammataa dhaabbadheera siif jedhees diiguun barbaadu haa ta'uutii garuu akka haadha manaa koo jalqabaatti ammallee jiraachuu barbaadde koottu deebii jedhee na gaafachaa jira gaaffiin kun erga naaf dhiyaachuu jalqabee waggaa 2 darbee haati manaan isaallee waliigallee jiraachuu dandeenya yookiin qabeenya kee qooddadhuutii gaa'ela mataa kee gara biraa jiraadhu hangi yoomitti umrii kee biyya ambaatti gubdaa jettee na gaafachaa jirti ani garuu gara biyya sanaa laaluun hooda safuu cimaa natti ta'e mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa wanta si fayyadanaan jettan yaada keessan naaf kennaa ana obboleettii keessan biyya ambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif ulfaadhaa jecha qophii seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.